Koi. Matate amma. Shawa kami mo. Amma matate. Matate. Matate kami. Matate amma kena amalan. Ano tama ko mara pala shadi tayo. Nafida amma biduban. Atenu mudi nama. Ayyuu wanti qaldiin jalqaban akkuma salphootti gannama lakkistu kuno inni jalqabaa piraankii jedhamee seenamee inni niitii tokkotu iyyuu jechuudha. Lammaffaan mootuu inni immoo kun piraankii sana caalu ta'e amma mootuu guyyaa tokkotti al tokkotti niitii sadii akkasitti kuno yoo ta'e amma reefu qajeelee baqqe maaliif al tokkotti afur ta'uu wayya gana turanii waggaa dheeraa walirraa fageessanii tooniyyuu rakkachuurraa al tokkotti baqqe. Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa bayyatu akkam turtan akkam saa kana keessan an obboleettiin keessan nagaa guuturraa faa qaba nageenya na bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jechaati namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii kootti dabalama kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha. Egaa ayyuun Saidoo dhiqii keessa galchitee jirti. Guyyaa tokkottiin haadha manaa sadi fuudha jechaa jira. Haadhi manaa isaa Sumayyaan immoo isheen jalqaba. Kuni diggisiin daggafameetii jira ammayyuu jechaa jirti. Maaliif sa'aatii 24 qofa eeginaan jedhanii sa'aatii 24 san booda eegeera inni kanuma sargii jalqabaatirraa hafeen fuudhee jira. Amma immoo gadi nuuf baasuuf jira. Video bicha lakkisuuti saafe malee niitii sadi fuudhee jira jechaa jirti haadhi manaa isaa Sumayyaan jechuudha. Egaa wanti kun jalqabamayyuu piraankii jedhamee jalqabamee piraankiin sun immoo kan caalu piraankii sana caalu fidee maaliif jennaani salphadhee nafu jedhe dhuguma jedhe inni kun salphina. Egaa waaqayyo isiniif haa taasisu maalumaafuu inni al tokkotti sadi fuudhan kun daa'um ariifidha maaliif jennaani gana waggaa meeqatan walirraa dhiiste ammas wacii ta'urraa al tokkotti siluma jalqabame kana maaliif karaadhuma ba'e kanaan xumuruun baay'ee gaariidha akkuma haadhi manaa isaa Sumayyaan jette jechuudha. Ani as taa'een si jajjabeessa ati itti jabaadhu jechaanii jirti. Egaa dhugaa maaliif jennaani ani baay'ee tokko jechuudha maaliif jira miti piraankiin namoota baay'ee irrattis argaa jirra dafeetii murtoo qaba yookaan daangaa qaba. Akkasumas immoo waan dhugaa soo ta'e immoo jechuudha xumura qaba. Kuni waan xumura hin qabne ta'e mi'aama immoo haadha manaa sadeen sana al tokkotti guyyaa tokkottiin beellootti uwwisee isaaniyyuu immoo na amansiisanii jiru sirrii na jaalatanii akkasumas immoo dhugaan isiniin jedha inni salphina fideeyyuu kana maaliif jennaani ayyuunuyyuu kan baddee durbummaa dhabdee badde jechaa turtanii midire duuba keessan sareenaa nyaattu jechuutti abaarsa. Walumaa galatti jarri sunoo yoo akkas taanoo jarri amma isheenillee dhuguma akkasnaan jettee kakatteeti amma immoo inni dhabamnaan baddee jette ammoo inni sadan sitti heerumuuf bakka sitti heerumnee ilmoo sirraa godhachuu barbaadna qofa naan jedhaniitu mana kadhataa jiranii jette. Isaan sun yoo ergee dhufanii erga fuutee boodatti akkuma kana diggisiin daggafamee sana booda yoo akkas ta'e yoo akkuma ayyuu kana yoo ta'e wantichi sanan shakkaa jira amma immoo gaafa sanan sadanuu erga takkaatti badanii akka nuun jenne as deebitanii jechuudha. Maaliif innumti kun iyyuu jechuudha namoonni baay'eedhaaf osoo gadi liqifameen jira maaliif kun waan liqifamullee miti jechuudha. Gaafuma galgala ayyuun badda jedhaniyyuu kaameraa maaliin eenyu akka ta'e sanan shakke amma ammaatitti ifanaaf hin baane. Egaa walumaa galatti isiniif haa ta'u baay'ee namatti tola sadii miti 13 jechuudha maaliif qabaattee dandeessee jiraachistee jennaani baay'ee namatti tola waaqayyo siif haa guutu. Egaa ani shamarranuma akkas jedhanii anaaf maraatanii jette sana qo'ee maaliif akkasnaan jedhan qoricha dibattee ati qoricha qabdaa kanaaf shamarran sitti maraatu naan jedhanii anuu jedheera amma dhuunfaa kootti sofuun maal godha miti anuyyuu jedhee jira maaliif jennaani. Akkamitti namni dubartiin nama afurii haadha manaa afuriin jiraachuudha fi na fuudhi jettee nama kadhatti hin beeku gaafii nati ta'e haa ta'u malee walumaa galatti waaqayyo isiniif xumuru yookaas immoo arfan sana amma silmayyuu Sumayyaa fuutee jirta ijoollee irraa qabda sadan sana gaafa dhufan afur ta'anii bakka akkuma jettetti waaqayyo siif milkeessu innaa namoonni baay'een immoo jechuudha ayyuun biyyarraa baatee deemte saafartee ayyuun hin saafartee
ayyuun biyya keessa jirti ayyuu nama biraatti heerumte cidhi sun immoo kan nama biraatti ture fa'a namoonni waan kanarratti jechoota garaagaraa hin jiru jechuudha maaliif jennaani tarika namni silumayyuu karaa barbaada waan ta'eef maqaawwan adda addaatti moggaasuun immoo nama kamiyyuu salphaadha eenyumaanuu wal qabatee yuutuubara kamiinuu wal qabatee jechuudha kanaaf osoo biyyaa baateyyuu jechuudha amma akkuma Sumayyaan jettee ani jalqaba haadha manaa jalqabaa ture baay'ee aare gaafa siina irratti fidu amma mootu gubannaa sana hammam akka nama aarsu atillee argii jechaanii jirti immoo as deebistee jechuudha. Kanaaf biyyaan baanee kaameraa maaliin shumaa jechuudha amma yoonayyuu maaliif ammallee akkuma sanatti waan itti qophii qabuuf maaliif Sayidoon haadha manaa amma hafurii itti fuudhuuf waan itti qophii qabuufi siluma kaayeffatee qaba bakka walii galaniitu jechuudha. Ayyuu walii galaniituma sheef daggafamee jira jarri sadan sunis immoo akkanuma jedhamee tooni haaluma salphaatti yoo gana qas jedheen amma sana taatti yoo jedhe hatattama kanatti tarii isheen kunillee takka yoo turte ayyamuu fi dhiisuu dandeessi waan ta'eef walii galanii kaaniiti amma sadan sunis illee al tokkotti akka isaanii walii galaniituma xumuraa jiranii jedha akka gama kootti kun yaada kooti innaa walumaa galatti isinii baa taasisu. Bara kana keessa haadha manaa tokkoyyuu bulchuun baay'ee ulfaataa jira. Jireenyi akkanatti qaaleensi jireenyaa akka kanatti ulfaate isin immoo tuyyuu isinitti tolee afurii sadii yenna isiniif haa ta'u. Maaliif isiniif haa ta'u garuu ammas boras deebistanii baddee sadii miti amma immoo ja'affaadha akka nuun hin jenne malee rakkoon qabu jabaadha. Waaqayyo isiniif haa guutuun isinii jedha obboleewwan kiyya. Dhugaan isinii jedha gaafanii darbee jechuudha viidiyoo kan isaaniitirraa kan namoonni waa'ee isaaniitirraa haasaan gaafa haasaan bakka tokkotti osoo yaadin akkasiin kofaltan osoo isin yaadin akka maaliif hin beeku dhugaa gaafii isiniiti ta'a innaa gaafii niti ta'e anallee jechuudha kanaafu gizee sana keessa jechuudha osoo yaadin kofaltanii walumaa galatti bara kana keessa ani akka kootti jechuudha yuutuubaruma kamiyyuu nama yuutuubara ta'an kamiyyuu jechuudha anumaan wal qabatee jechuudha. Maaliif jennaani hin beeku baay'ee ulfaata. Gizee tokko bakka jira miti bakki itti qalladanis bakki itti qoosanittis qaldii biraas immoo bakki itti maqaa waaqaallee yaaman jira jechuudha. Maaliif hammam takka yoo maallaqaaf taatellee hammam takka yoo taateyyuu bakka sobaatitti maqaa rabbii dha'uun baay'ee ulfaatadha. Sobaanii dhugaa waaqaa jechuun dhugaan kun haaluma salphaatti yaamamtu. Kanaaf bakka qoosatti osoo maqaa rabbii yaamuu baatanii maqaa rabbiitiin kakatuu baatanii hedduu natti tolaan yuutuubari kamiyyuu jechuudha. Maaliif jara kana qofa osoo hin taane namoota baay'ee irratti hin arga jechuudha. Kakatanii waaqaaf lafa bu'anii ka'anii immoo takka turan immoo araaramne qaldii ture jedhu wanti durri lola ture itti kakataa turanii amma immootu qaldiitti deebi'ee akka qaldiitti araaramne jedhu jechuudha. Kanaaf bakka qoosatitti maaliif qoosadhamii bakka sireesii ta'atuma maqaa rabbii bakkuma salphaa kanatti immootu maqaa waaqa hin waaminaadha. Kana bichaadha gizee baay'ee wanti nani sodaadhu jechuudha malee silumayyuu beekamaadha kun eenyumtuu yuutuubarri kamiyyuu kan dalagaa jiru jechuudha namni kamiyyuu jechuudha. Egaa walumaa galatti bakka tokkotti bakka sanatti bakka xiqqoo jireenya keenya gufuu ta'utti maaliif jennaani waaqayyoon haaluma salphaa kanatti maqaa rabbii ka'uu yaamamuu danda'u miti jechuudha. Egaa kan sanarraa hafee jabaadhaan isiniin jedha namni kamiyyuu jechuudha jabaadha ijoollee hedduun immoo jechuudha garuu bakka tokkotti jechuudha maaliif hundumti keessaniyyuu akka ilaalcha keessaniitti raawwannoo jetta waan ta'eef namatti gaafa himtan waan tokko yookaan dogoggorri keellee kanaa bakka gaariitti waan kanallee hojjette gaafa jettanii sirriitti wannoo taatanii toonii jechuudha nama sana aariidhaan yookaan arrabaan osoo hin taane jira miti isinillee akkuma kanatti isaaniyyuu kunoo warri baadhimmaatu insalacha'amni isin immootu jechoota tirfii waliin jechuudha fi in ariifatinaatiin koomentiis gaafa barreessitan taragaagaa barreessa maaliif jennaan takka ture immoo gaafa wanti isin har'a irratti dubbattan sun kan caalu immoo kan biraa gaafa dhufee jecha kaleessa jetta san bakka deebistanii dhabda waan ta'eef innaa jecha wallaalladhaan isiniin jedha kana qofa dhaamsinan isiniif dhaamu egaa walumaa galatti miin eegna ani amma sargi ishee haadha manaa sadan sana yoom akka ta'u isuma eegaa jiraanii jechuudha maaliif arguu fi gaafa sana immoo kan daggase kan duukaa bu'ee duukaa dhaabbate kaameraamaaniin ayyuu waan taate waan beeknuufu innaa ilaallaan isiniin jedha obboleewwan kiyyaa
nagaan naaf turaa turtii gaariin isiniin jedha koomentii warri barreessitan of eeggachaati isiniin jedha ammuma dhaamsa isinitti dhaama nagaan naaf turaa turtii gaarii hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti waaqayyo hunduma keenya lafa jirrutti rabbi nu haa eegu nagaan haa kennu biyya keenyatti rabbi nagaan waa buusun isiniin jedha obboleewwan kiyya turtii gaarii